Guyyaa har'aa Harargee magaalaa Calanqootti barattoota dirqamaanii biltsiginnaan hiriira baatan malee jechuudhaan Ayzuuzuu tokkotti fe'u. Ayzuuzuu tokkotti nama 300 ol fe'anii osoo adeemaa jiranii konkolaataan garagaluun hanga ammaa lubbuun barattoota nama 50 ta'an darbuun dhagahame. Keelloon miidiyaa kana wal qabsiisuun jiraattota naannoo sanaa dubbisee jira. Hello ashama akkam jirtu guyyaa har'aa kana magaalaa Calanqoo keessatti guyyaa har'aa Harargee magaalaa Calanqootti barattooti dirqamaan hiriira PP'n baatan malee jechuudhaani qarshiileesni kaffallaa jechuudhaan gama biraatiin dirqisiisanii Ayzuuzuutti fe'anii ba'uudhaan namoonni gara amma 47tti du'uu odeeffanneetu mee maaltu ta'ee akkamittiin kan ijoolleen kun ba'an? Tole kana kan itti ba'uu danda'an jechuudha mootummaan hiriira PPP garsa abdiif baraa jechuudhaan uummata keenya baay'ee dirqisiisee jechuudha. Arada duuseerraa jechuudha konkolaataa Ayzuuzuutti nama 100 ol fe'anii osoo deemaa jiru. Arada duusee san keessatti garagaluudhaan jechuudha namoota 28 ol jechuudha. Kan fe'e ammatti battalatti nama 28 kan ammoo riifar ta'anii baay'inni namoota jiranii. Kana caalaa itti fufuu danda'an jechuudha. Kan kana godhan bulchaa aanaa meetaa nama ta'e jechuudha. Riyaad Mahammad Usoo nama jedhamudha jechuudha. Dirqisiisee uummata jechuudha kan baase. Kanaaf uummanni ammi ba'ee dhume kun sababaa biltsiginnaan dirqamaan uummata yaasuudhaan fuudhanii ba'anii balaan konkolaataa kunis uumame jechuudha. Mootummaatu dirqisiisee jechuudha uummata keenya baasee kanatti fichisiisee ture jechuudha.